Welcome jenna gara Oro Academy bakka nagaan dhuftan jenna. Oro Academy har'a mathematics just remedial ilaalla modula jechuudha. Just modula ilaalla. So it is interesting. Modulli kun kan qophaa'e immoo kutaa 9 kaasee hanga 12 kan jiru tekstiiwwan buukii 9 kaasee hanga 10 jira walitti qabaniiti condensed bifa gabaabsameen jechuudha. Condensed bifa ta'een kan qophaa'e jechuudha. Chapter warriiwwan just torbaa wal qaba. Chapteriin kunin immoo kanin kitaabilee tekstii buukii kutaa 9 fi 10 kan address godhu jechuudha. So kanaafuu mee tokkoon isaa haalallu. So let's go. So akkuma beekamu here chapter 1 irratti maalinni just solving equation inequality dha. Mata dureewwan gaggabaaboo hedduuf jalatti qaba. Just haga point 15 dha. Just baay'ee gaggabaabaadha. Chapter 1 is so simple dha. Inni maalinni simple dha, baay'ee salphaadha. Just equation 1 akkamitti akka solve goonuu dandeenyu. Equation 1 just linear ta'an equation 1 quadratic ta'an akkamitti solve gochuu akka dandeenyu hedduun isaa isaan kana irratti xiyyeeffata jechuudha. Just kana irratti xiyyeeffata, isaan kanneen irratti xiyyeeffata. So let's go to kallattima gara chapter 1 ilaallu. Just akkuma isiniin jedha chapter 7 ol haga chapter just kun akkuma argitan just chapter 10 qaba jechuudha. Chapter 10 qaba. Kun immoo bifa gabaabaa ta'ee barraa'ee jechuudha. Hedduu gabaafameet kan barraa'e. So ilaallu. Chapter 1 irratti just akkuma isin argitan chapter 1 here just chapter 1 yeah. Chapter 1 maal jedha? Solving equations jedha. Equation 1 solve gochuu fi inequality himoota inequality. Kana jechuun equation ni jira. Equation sun just tokko maalinni linear ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo quadratic equation. Then linear ka jennu isa akkamitti barraa'e? Y is equals to mx b dhaan ka barraa'e or ax plus b dhaan ka barraa'e jechuudha. Maalin abbaa paawarii tokko ka qabu jechuudha. Inni quadratic jedhamu immoo kan akkamitti barraa'e? Inni immoo ax square plus bx plus c abbaa maalinni just paawarii lama qaba. Kun immoo paawarii tokko yoo qabaate maal jenna? Linear jennaan jechuudha. Inni immoo abbaa paawarii lama qabu. Abbaa paawarii lama qabu maal jennaani? Quadratic jennaan. So garaagarummaan quadratic fi linear maalinni kunin just quadratic degree lama qaba. Inni kun immoo degree tokko paawarii tokko qaba jechuudha. So kan biraa immoo constant yoo jennu y is equals to m qofa yoo taate kun immoo constant number y is equals to 4 yoo jennu this is constant number. Fakkeenya kana y is equals to 3x plus 1 yoo jennu this is what? Linear. And also kun immoo x square plus 6x plus 9 yoo jennu kun maalinni just it is quadratic jechuudha. So bifuma kanaan pointiin ittaan maalinni pointiin ittaan equations involving maalinni exponent warra exponent qabanii fi radicals qabanii jechuudha. Kanaafuu maal jechuun just exponent warra qaban just a raised to x bifa kanaan kun maalinni inni kun exponent dha. Kan biraa immoo radical of
x kun immoo maal inni raadikaalaa jechuudha. So kuni maal inni power function dha. Power dha. Kun immoo raadikaalidha. Raadikaalidha. Kun immoo a raised to x kun maal inni constant when a is constant number. Constant ta'e. Inni kun immoo just x kun maal inni yoo variable ta'e. Variable ta'e jechuudha. Yommuu sun maal inni kunin constant number just like maal inni 2 raised to x 3 raised to x x gatiin isaa maal ta'uu danda'a just lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a 0 ta'uu danda'a negatiiva ta'uu danda'a lakkoofsa kamiyyuu garuu kun maal inni tokko 0 ta'uu hin danda'u waan illee yoo ta'e lakkoofsa kamii raised to waan inni immoo waan himataa jechuudha. So kanaafuu himni akkanaa kun maal jedhama exponent dha. Just power function dha. Inni biraa immoo radicals ka jennu here radicals ka jennu immoo inni radicals jennu just isa kan radical ka jennu isa kanaan radical maal inni bifa kamiin ta'uu danda'a. Yes radical of x yoo jennu kun immoo asitti aan guddisetti mul'isu inni asin jirti x dha. Kun immoo bifa poweridhaan barraa'uu hin danda'a jechuudha. Bifa poweritti yoo barraa'e maal inni x raised to 1 jenna over n jechuudha. Fakkeenyaaf root of x jechuun x 1 over 2 jechuudha. Kaanii fi kun waluma qixaa jechuudha. Just hiikni isa kanaa fi isa kanaas tokkumaa jechuudha. So root x is equals to yommuu rootii keessaa bahu x 1 over 2 jechuudha. Cube root haa jennu cube root yoo jennu maalinin bifa kanaan isa kanaan 1 over n dha. Isa kana fayyadamuu qabna jechuudha. Kana jechuun immoo x 1 over 3 yoo abbaa afur taate x yoo jiraate immoo x raised to 1 over 4 jechuudha. So bifa kanaan deemna jechuudha. Good. So point itti aanutti haa jennu. Just pointiin itti aanu now haalaallu fakkeenyaaf kunniin immoo akkuma dura waliif ibsin just amma solve each of the following equation armaan gadi solve godhi jedha. Just kakana maal inni x root of x is equals to 3 jedha over here ka jiru. Kana jechuun maal inni root of x is equals to 3 jechuun maal inni x raised to 1 over 2 is equals to 3 dha. Then by square goonaa jechuu gama lamana square yommuu goon kun immoo x just 2 nas dhufti asirralee 2 dhufti then kunii fi tun wal balleessite then x is equals to isa kana ta'a then what raised to x is equals to 3 raised to 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun maal ta'a x is equals to 9 ta'a jechuudha. So kana jechuun root of 9 is equals to maal inni 3 jechuudha. So kanaafuu bifa kanaan jechuudha. Exactly. Biira yoo dhufne immoo biira x square x cube is equals to 8 nun jedha. Just in order to solve this one we have to just factorize this one. So 8 yommuu adda babbaafnu 2 raised to what 3 nu dhufa. Yeah. So kanaafuu kun immoo x cube is equals to 2 raised to 3 nu ta'a. Then maal inni cube root haa goonu. Kana immoo x ta'a yommuu san 2 ta'a jechuudha.
x in kenna maal ta'a 2 ta'a. Isa kana yoo ilaalle immoo just in order to 4 ta'uudhaaf 2 raised to 2 ta'uu qaba jechuudha. Alright. Kan biraa immoo just kunin amala maaliiti? Amala here point kana is very important point bareedudha. A greater than 0 is equals to a raised to x is equals to a raised to y yoo ta'e inni lamaan jalaa kun yoo walqixa taate maalinin ka gubbaallee walqixa. Fakkeenyaaf 2 raised to x is equals to 2 raised to y yoo taate inni jalaa kun maalinin walqixa 2 into 2 then ka gubbaallee x is equals to maal y jennaan. Bifa kanaan solve gochuu dandeenya. Well done. So bifa kanaan immoo kanarratti hundoofneet maal gochuu dandeenya? Himoota kanneen solve gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf hima kana kan just 3 fi 3 walqixa. So eega 3 fi 3 walqixa taate maalini over here 3 fi 3 walqixa. Now maal goona? 3 fi 3 eega walqixa taate kan gubbaas lamaa walqixa jechuudha. Kanaafuu simply 2x plus 1 is equals to 3. I mean x minus what? 2 jen. Then hima wal fakkaataa gara tokkochatti variable jijjiirama gara jijjiirama lakkoofsa gara lakkoofsaa. So x 2x minus kun immoo gara yoo bahe x is equals to minus 2. Waan kana yoo gara dabarsine minus what? 1 ta'a. Kun maal ta'a? X ta'a is equals to what? Minus 3. So our answer will be what? Our answer will be minus 3 here. Minus 3 ta'a jechuudha. Well done. So bifuma kanaan isaan kannees just hojjechuudhaaf yaalla. Just kana immoo maalinin power isaa jijjiira. 8 jechuun 2 raised to what? 3 times what? Times x is equals to 2 raised to 2x plus 1. Of course. Ammasit maalinin pointiin nu argan just 2 fi 2 in walqixa. Now eega 2 fi 2 walqixa seera kanarra hundoofne maalinin powering gubbaa jirus walqixa jechuudha. Then just powering gubbaa jiru maalinin 3x is equals to 2x plus 1. Now yeah. So amma jijjiirama gara jijjiiramaatti tafina. 3x minus 2x. 3x minus 2x is equals to what? 1. Kun immoo yommuu walirraa haasofne maal ta'a? X is equals to 1 ta'a jechuudha. Resulting keenya isa kana ta'a. Deebiin keenya 1 ta'a jechuudha. So kan itti aanu immoo isa kana. Just hima kana kun immoo just 9 dha. 9 kun 27 dha. Gara maaliititti 3 tti jijjiirru. Kun immoo 3 raised to 2. Inni kun immoo 27 3 raised to 3. Now asitti maalinin 2 qabna. 2 immoo into x minus just 3 into 2 into x minus what? 3 is equals to 3 raised to 3 into 3x. Now just inni lamaan kunniin walqixa. So ka gubbaa lamaa yoo san ka gubbaas walqixa ta'a jechuudha. Well done. So ka gubbaa 2 times x then 2 times minus 3 minus x is equals to kana baay'isu kana meeqa? Just 9 x dha. Then jijjiirama gara jijjiirama yommuu fin gara nati yommuu fin 2x dha. Asitti immoo maal ta'a? Minus 6 is equals to 7x over 7 over 7. Then x become what? Minus 6 over 7 ta'a jechuudha. Maalinni answerii isa kamiiti? Isa kanaati.
gatii x kana. So bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Let us see the next point. This the next point is C. So C يمولال, just C يمولال. Here it is C. Now C kuna come, just a radical of what? A cube root 3 raised to akan is equal to what? 3 raised to 2x plus 5. Second. Now root kana balleessuudhaaf, just root kana balleessuudhaaf yommuu balleessin 3 raised to x over 3 ta'a is equal to what? 3 raised to 2x plus 5. Now inni jala wal fakkaata 3 with 3. Seera kanarra hundaa'uudhaan maal inni ka gubbaa lamaan wal qixaa jechuudha. Exactly. So ka gubbaa lamaan egaa wal qixate amma ima keenya gara proof gochuutti solve gochuutti deemna. Yoosan x over 3 is equal to what? 2x plus what? 5 dha wal qixa. Then 3 gama lamaan yoo haa baay'isnu. Yoo baay'isne kun 3 siluun hin bada x inta 3 kana yoo baay'isnu 6x plus 3 kana yoo baay'isnu 15. Now bring term wal fakkaata bring together yoo goon. Now kana garana yoo finne x minus what? 6 is equal to 15. And also kun maal ta'a? Minus 5x is equal to what? 15 over minus 5 over minus 5. X become what? Become minus 3. So solution in isa kana maal inni minus 3 ta'a jechuudha. So just kakana minus 3, kakana minus I think 6 over 7, kakana is equal to 1 ta'a. This are solution. Well done. So video itti aanu keessatti just kan akkamitti akka solve goonu waliin ilaallaa jechuudha. Solution hima kana just isaan kanneen akkamitti solve goonu hundumaa just we try our best ilaallaa jechuudha. So kanaafuu Oromoo Academy subscribe, just subscribe, go to share, go to just akkasitti jajjabadha jenna. So